DV bara darbee viidiyoo darbe irratti akkuma walii wajjin ilaalaa turre baay'een keessan egaa DVcha guunneerraa naan jechaa turtanii karaa keessaatiin amma immoo DV isa guunne yeroo sana guutan sana wajjin ilaaluuf deemna jechuudha. Akkamittiintu DV ilaaluu dandeenya baay'een keessan naan jechaa turtanii anis egaa weebsaayitiiwwan garaagaraa irraa walitti qabuun akkaataa DV itti ilaaluun danda'amu qopheessitan jira. Maaliif yoo jettanii weebsaayitii baay'eetu jira. Weebsaayitii fake account jechuudha. Weebsaayitii isa dogoggoraatu jira. Garuu weebsaayitii isa sirrii ta'e har'a kan walii wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Ashama harka fuune akkam jirtan nageenyi badhaadhaan nagaa kooti. Kun YouTube channelii Bonex HD dha. Warroonni YouTube channelii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun jalqaba. Akkasumas viidiyoo kana hiriyoottan keessaniif share godhaa isin jechuun jaalladha. Egaa akkuma kanaan dura YouTube ko Oromiyaa 21 irratti viidiyoo tokko hojjedheen ture. Viidiyoo akkaataatti DV lottery electronic diversification visa ittiin guutan jechuudha. Ammoo isa yeroo sana guunne sana akkaataatti ilaallutu ta'a jechuudha. Viidiyoo kunootti daawwadha. Bilbila keessan irra deemuudhaan gara Chrome yookiis Google ni seentaa gara iddoo searchiitti DV 2026 jettanii barreessitanii jechuudha. 2026 jettanii barreessitanii jechuudha. So isa booddee gaafa barreessitan electronic diversity visa ka jedhu san isinii fidaa jechuudha. So isa booddee gaafa inni fuula kana isinii fidu fuula kana irratti cuqaasuudhaan kunoo iddoo check status jedhu kana isinii fida jechuudha. Check status lafa jedhu kanatti buutanii jechuudha. Click the link below the check DV 2026 jedha. Iddoo kanatti buutaniitu gara fuulduraatti adeemtu jechuudha. Inni kuni weebsaayitii isa sirrii ta'e jechuudha. Isa fake account hin taane jechuudha. Weebsaayitii isa sirrii ta'e jechuudha. Isa booddee gara fuulduraatti isin deemsisa. Continue isiniin jedha jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan kana welcome the USA Department of the Electronic Diversity. Isa booddee continue lafa jedhu kanatti lafa kanaan dura guuttanii turtan irratti confirmation number lafa jedhu irratti dijiitii 16 jechuudha. Dijiitii 16 guutuu qaba. Isa guutuu last family name lafa jedhutti immoo maqaa akaakayyuu keessaniiti guutuu jechuudha. Maqaa akaakayyuu keessanii lafa year of birth lafa jedhutti immoo guyyaa dhalootaa guutuu jechuudha. By the way kana sirnaan guutuu qabdu. Confirmation numberidhaa fi last family name lafa jedhu kana sirnaan guutuu qabdu jechuudha. Year of birth immoo akka warra Awurooppaatti yeroo sana kan ittiin guuttan guuttachuu qabdu jechuudha. Authentication lafa jedhutti immoo nama ta'uu keessanii fi waan biraa ta'uu keessan adda baafachuudhaa fi wantoota siistama garaagaraa lakkoofsaa fi qubee wal keessa makeefidha. Isa adda baastaniitu guutuu jechuudha. Fakkeenyaaf nama kan koo C5WNV jechuudha kan koo C5WNV gaafa kana xumurtan submit gootu jechuudha. Submit gootu DV keessan milkaa'e moo anama fakkeenyaaf milkaa'eera moo hin milkoofne walumaan ilaallaa jechuudha. Walumaan ilaallaa jechuudha. Waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. DV bara kana ani milkaa'eera moo hin milkoofne waliin ilaalla jechuudha. Based on the information provided, the entry has not been selected. Hin milkoofne. Egaa daawwattoota kiyya jaallatamoo viidiyoon koo guyyaa har'aa kana gammaatti daawwattan ture. Viidiyoo biraan aga walitti deebinutti nagayaatti na tura.